qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Jaalalli isaa guddaa kan nu jaallate samiirra kan jiraatu samiirraa gadi bu'ee dubaroo maarameerraas nama ta'e warra bitatti kufanis mirgatti isaaniin deebise. Du'ees du'a mo'ee gara samiitti ol ba'e. Sichis murtoo isa dhumaaf isa raawwataa laachuuf deebi'ee ni dhufa. Ameen. Galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Waan hundumaan dursatti Waaqayyo abbaan keenya, Waaqayyo fayyisaan keenya biyya keenya nagaa taasisee hunda keenyaafis nageenya isaa nuuf laatee dhugaadhumatti namoonni baay'een du'anii gara lafaa keessa ciisaa kan jiranii, kaan immoo dhukkubsatanii mana yaalaa kan jiranii, kaan immoo sababa adda addaatiin bakka adda addaatti kan hafanii, nuun garuu guddaa nu jaallatee akka nuti eebbifamnuuf bakka kanatti maqaa wareegamaa Yohaannis Cuuphaan maqaa abbaa Takiliyyeedhaan kanasitti walitti nu qabe. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Kabajamtoota abboolii koo luboota akkaataa muudama keessanitti, kabajamtoota obboloota koo daaqonoota, kabajamtoota tajaajila hafuuraatiin kan na fakkaattan mara, kabajamtoota abboota, kabajamtoota harmoota, kabajamtoota faarfattoota, hundinuu ijoolleen giftii keenyaa qulqulleettiin dubaroo Maariyaam xiqqaatii hanga guddaatti jaalalli hafuura qulqulluu laphee keessanis rukutee mana keessan dhiiftanii waa hunda dhiiftanii eebba guyyaa irraa hirmaachuuf kanasitti walitti qabamtan maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaa jaallatamtuu kabajamtuu kan taate harmee keenyaa giftii dubaroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota isaa wajjin keessumatti immoo guyyaa irraa kana wareegamaa Yohaannis Cuuphaa faana maqaan Waaqayyoo inni humna qabu inni jabaan irra deddeebi'ee kan galateeffame kan sodaatame nuuf haa ta'u. Irra deebiin ammallee baga gammaddan bagattiin sin ga'e. Mee sadiidhaan mirkaneessaa, sadiin mirkanaa waan ta'eef. Egaa Waaqni hafuura qulqulluun galata keenya ilillee keenya nuuf fudhatee hunda keenya akka maqaa keenyaatti akka dhibee keenyaatti Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu. Gaafa nu fayyisu gaafa nu eebbisu immoo dhukkubni keenya dhukkubni foonii sun dhukkubni keenya dhukkubni cubbuu sun jireenya keenya irraa kan ittiin godaanee adeemu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa akka iyyama Waaqayyootti Waaqayyo nama mucaasaa nama dadhabaa nama waa hin beekneef iccitii isaa gubbaa samii Aariyaam irra jiru fidee arraba koorra kaa'ee sadokati immoo naaf mul'isee akkan dubbadhuufis na dubbachiisee sin immoo kan akkasin qalbeeffattaniif laphee keessan irra siniif kaa'ee kan kubnee jirru kan ittiin kaanu kan jabaannee jirru immoo daran akka ittiin cimnuuf Waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu. Akka iyyama Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti barumsa nuti amma nuti wajjin barannu dhalachuun mucichaadhaa namoota baay'eedhaaf gammachuutu ta'a jedha. Dhalachuun mucichaadhaa namoota baay'eedhaaf gammachuu guddaatu ta'a. Sagalee ajaa'ibaa, sagalee dinqisiisaa kana kan dubbate hangafa ergamootaa warra torbanuu keessaa isa lammaffaa kan ta'e qulqulluu Gabri'eelidha. Jecha ajaa'ibaa kan akka hin irraanfatamneef dhalootaaf barreessee kan kaa'e immoo Hakiimticha Luqaasidha. Hakiimummaa foon irraa gara lubbuutti kan dhufe jechaadha. Waa hunda dhiisee gooftaa duukaa kan bu'e. Gargaartota barattootaa warra gooftaa keenyaa warra 72 keessa tokko kan ta'e isatu barreessee dhalootaaf kaa'e. Sagalee ajaa'ibaa, sagalee dinqisiisaa dhalachuun Yohaannis Cuuphaa namoota baay'eedhaaf gammachuutu ta'a jedhee jecha ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel dubbate kana kan inni irratti barreesse immoo wangeeluma isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti akkas jedhee dubbate. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo haala yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf yoo gabaabsinee waliin baranne malee waa'een seenaa guyyaa irraa addana oolchi addana nu bulcha. Sababni isaa maaliif yoo jettanii waa lama dubbachuu barbaada. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa laalchisee hangafa ergamootaa inni guddichi qulqulluu Gabri'eeliin waa 8 dubbate. Waa 8 raajii. Waa 8 raajinni raajii kana hiiknee amma sa'aatii qabnu keessatti hunda isaa laallaa yoo jenne yeroon keenyas waan nuuf hin eeyyamneef walitti finneetu laalla.
karaa gara bira abbaan isaa lubicha Zakkaariyaas immoo waa'ee mucaa kanaa gaafa inni dhalatu sanii soddomaa keessumatti gaafa waa'ee mucaa kanaa raajii raaju waa gurguddaa 10 ol raajii raaje waa gurguddaa 10 ol waa gurguddaa 8 karaa hangafa ergamootaa qulqullicha Gabriel isa lammaffaa kan raajame waa gurguddaa 10 ol immoo karaa abbaa isaatiin lubicha Zakkaariyaasin kan raajamedha jechaadha. Kanaafuu inni adda karaa adda biraa wanta adda isa taasisu maali yoo jettanii gooftaan Yesuus Kiristoos namni akka isaatiin raawwatee kana duras hin turre gara fuula duraattis hin jiraatu kan akka isaatiin ka'u jedhe Maatiyoos 11:11 irratti. Karaa adda biraa waa'een isaadhaa nama cimaaf jabaa ta'uusaa raajaa Waaqayyoo kan ta'e Mikiyaas Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 4 gubbaarratti duraan dursamee raajii waan raajameef. Karaa gara biraadhaa raajota warra gurguddoo keessaati warra gurguddoo warra jedhaman warra arfan keessaa tokko kan ta'e raajichi Isaayaas hafuura qulqulluutiin argee duraan dursee kunnoo jedhee raajii dhaloota gooftaa keenyaa dursee bara 700 dursee raajii waan raajeef Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 kanaafuu adda jechaadha. Kana akka barannuuf gaa Waaqayyoo hunda keenya nu abarsiisu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo dubbicha akkas ture. Abbaan isaa lubicha Zakkaariyaas kan jedhamu armeessaa immoo qulqulleettiin Elisaabeen hojjettoota mana Waaqayyoo turani. Hojjettoota mana Waaqayyoo keessaa warra amanamoo turani. Warra yaada qajeelaa qabanis ture. Maatiiwwan Waaqayyoo jireenya keessan keessatti mana Waaqayyoo keessatti luba ta'aa, daaqonii ta'aa, lallabaa wangeelaa ta'aa, kiristiyaana ta'aa, yaada qajeelaa qabaadhaa. Namni yaada qajeelaa qabu lafarratti ni eebbifama. Waaqa durattis ni eebbifama waan ta'eef. Galgala isaatu tola waan ta'eef. Lubichi Zakkaariyaas waan galgalaaf ganama isa dhiphisu maali yoo jettanii waa'ee mana Waaqayyoo ture. Waa'ee mana galgalaa ture. Mana qulqullummaa isa kam keessa tajaajilaa ture laata? Waa'ee mana qulqullummaa sanaa hin dubbanne yeroo baay'ee mana qulqullummaa lubichi Zakkaariyaas keessatti tajaajilaa ture sun isa kamiidha? Mana qulqullummaa isaa biyya Yerusaalem keessaa Yihuudaa keessatti argamu qofa ture sana. Isa kam yoo jettanii abbaan keenya Solomoon ijaare miti. Inni abbaan keenya Solomoon ijaare waggaa 730 tajaajilee mooticha Nabukadnezariidhaan gubate. Waggaa 70 guutuudhaaf utuu ijaaramin hafe. Isa kam yoo jettanii lammaffaa irratti Naamiyaan fa'aa, Aageen fa'aa ka'anii, Israa'aan fa'aa ka'anii mana qulqullummaa sana kan ijaaran achi keessa kan tajaajilu ture jechaan. Manni qulqullummaa sunis haga bara 70 duwwaatti tajaajilaadhaaf kan ture. Bara 70 booda garuu hin gubate arrabatis kana sanarratti maaltu ijaarame yoo jettanii masgidatu irratti ijaaramee jira. Waa'ee kanaas akkamittiin ta'e yoo jettan gooftaan duraan dursee waa'ee mana qulqullummaa sana raajii waan raajeef. Yaa Yerusaalem as jaalladhee tan gara kee dhufe si fayyisuudhaaf si eebbisuudhaaf jedhee ati garuu na simachuu didde ormoonni diinonni kee dhufanii killaasitti ijaaru. Mucaati baadhattee kaasuu keessaa qabdu fuula kee duratti albeedhaan kutanii morma mucaa keetii kutanii ajjeesu. Sinis baay'ee keenya ajjeesu qeerraasi buqqisu utuu anaan simattee ta'e garuu kun hundumtuu sitti irratti dhufu dhiigi keessa akka malee dhangala'u jedhee gooftaan wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoomsa 41 haga 44tti raajii waa'ee mana qulqullummaa waa'ee uummata sanaa waan raajii raajeef manni qulqullummaa sun deebi'ee gubate. Arras hin ijaaramne bakka sanatti masgidatu jira agaruma biyya lafaattis hin ijaaramu. Maaliif yoo jettan raajiitu irratti raajatama waan ta'eef. Waa'ee mana qulqullummaa sanaa garuu nuuf haa ta'u. Maaliif akka inni deebi'amee irratti hin ijaaramu? Bakka kamitti? Bakka lubichi Zakkaariyaas keessaa tajaajilaa ture sun. Bakka kamitti? Bakka hangafa ergamootaan inni lammaffaan qulqulluu Gabriel misraachoo inni sun sababa mata jabina isaanii irraa kan ka'e sababa of tuulummaa isaanii irraa kan ka'eedhaaf diigame. Gooftaanis duraan dursee wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoomsa 1-2 irratti waa'ee mana qulqullummaa kanaa dubbateera waan ta'eef. Mana qulqullummaa kana keessatti gaa waa'ee mana qulqullummaa kanaa yegguu dubbannu Naamiyaan fa'aa, Aageen fa'aa, Israa'aan fa'aa waa'ee mana qulqullummaa kanaadhaaf akka bu'an keessumatti Matsaafa Israa isa lammaffaa boqonnaa 3 haga boqonnaa 9tti yoo dubbiftanii mimmaaniidhaan dubbiftu ajaja mootichi Daariyoos baase. Matsaafa 66 keessatti immoo Matsaafa 66 keessatti immoo kan Israa'aan barreesse boqonnaa 6 lakkoomsa 11 irratti maal jedha? Manni qulqullummaa Solomoon ijaare abiddatti qabsiifamee gubame mootichi Nabukadnezar qeerraan buqqise. Ijoolleen keenya ajjeefamanii, luboonni ajjeefamanii, daaqonoonni ajjeefamanii, hundinuyyuu ni ajjeefamanii. Amma garuu waggaa 70 booda kunoo mana qulqullummaa kana deebinee ijaarree mana qulqullummaa ijaarame kanatti harka isaa itti aggaamee jedha. Mootichi Daariyoos gaafa eebba isaatii irratti harka isaatti aggaamee mana qulqullummaa kanatti abiddatti qabsiisee kan gubu utubaa mana isaatiitti haa fannifamu.
qeensa moqee waangiyaa ta'u qeensa moqee bineensaa ta'u jedhe maatiiwwan waaqayyo mootichi Daariyoos ajaja baase Israa'el baasii mana qulqullummaa kana ija keenyaatiin yaa waaqayyo nu argisiiste akka Solomoon ijaaretti deebisnee ijaarree kuno amma garuu deebinee ija keenyaatiin arginee jedhanii sagalateeffatanii jedha mana qulqullummaa kana keessatti hanga ergamootaan guddichi qulqulluu Gabri'eel sagalee misiraachuu sadhageessise sagalee misiraachuu hunda keenya waaqni hanga ergamootaa qulqulluu Gabri'eel hunda keenya nu dhageessisu kan nu kuusanu dhukkuba keenyaadhaaf kan yaaddoo qabnu yaaddoo keenyaadhaaf sagalee gammachiisaa hundumtu keenya akka fudhannee galluuf yama waaqayyo nuuf haa ta'u bakka kanatti gaamaatiiwwan waaqayyo waa'ee dhalachuu Yohaannis cuuphaadhaaf abbaan isaa lubicha Sakkaariyaas mana qulqullummaa keessa utuu inni tajaajilaa jiru jedha mana qulqullummaa keessa utuu inni tajaajilaa jiru hanga ergamootaan guddichi qulqulluu Gabri'eel karaa mirgaa dhaabbatee jedha karaa mirgaa maaliif dhaabbatee karaa mirgaa dhaabbate jedha kitaab karaa mirgaa dhaabbachuun maaliif isa barbaachise yoo yeroon nuuf kenneef dhumarratti itti deebina yoo yeroon nuuf kenneef iccitiisaa ichan karaa mirgaa dhaabbatee gaammadiyyaa Sakkaariyaas deebiin kadhannaa keetii waan itti kadhatte siif dhaga'ameera kadhannaan kee siif dhaga'ameera amma kunoo kadhannaan kee fuuldura waaqayyootti si fudhatameera mucaan deessa jedhee sagalee misiraachoo haadhi manaa kee mucaan deessatti immoo ilma ni argatta jedhee sagalee misiraachoo itti mee itti muudu waa miti waa'ee mucaa kanaa waa gurguddaa 8 dubbate hanga ergamootaa qulqulluu Gabri'eel waa gurguddaa 8 ni dubbate garuu lubichi Sakkaariyaas namanne yeroo sanatti maaliif yoo jettan amantii waan isatti irrateef maaliif yoo jettanii yeroo sanatti akkamittiin ta'a yaada fooniin waan yaadeef namoonni yaada fooniin mana kiristaanaatti deddeebi'anii yaada foonii waaqayyo fuuldratti kadhata kadhannaan isaanii deebiin argatu beeka yaada fooniin hin deddeebinaa yaada fuuraan deddeebi'aa yaada qajeelaa qabaadhaa yaada qajeelaa yaada afuurawwaadhaan deddeebi'u waan salphaa miti warra qulqulloota ni jennu warra wareegamtoota jennu yaada qajeelaa san qabaatanii taaga ergamoota arganitti kan isaan ga'an sadarkaa qulqullummaa kudhan keessa darban jennee kan nuti barsiifnu akkasumatti miti yaada qajeelaa waan qabaataniif amantii isaaniidhaaf ga'u waan ta'aniif laphee isaanii keessaa shakkii waan balleessaniif shakkituun ta'inaa mamtuun ta'inaa warra waaqayyoon sodaatu taa'a yeroo kanatti lubichi Sakkaariyaas waa'ee mucaa kanaadhaa ergamaa qulqullichi Gabri'eel mirga isaa dhaabbatee isa jalqabaa mucaan kun guddaa ta'a jedheetti mee mucaan jilba kee keessaa ba'u kun guddaa ta'a inni cimaadha raajii ta'a jedhee gaafan waa gurguddaa 8 tokko 2 jedhee tarreessuu gaafan ni jalqabu tasumaa kun ta'uu hin danda'u akkamittiidhaan kun ta'a amma umuriin koo sokkeera haadhi manaa koos immoo umuriin ishee sokkeera yeroo isheen dhalatti godhattu umuriin ishee sokkeera umuriin koo sokkeera jedhee jedha amma sichi kadhannaan koo naaf hin dhaga'amu utuu waaqayyo na yaadate ta'e kana dura ture kan akkas jettan jirtan laata akkas hin jedhinaa waa gurguddaa irraa barraa sichi hangatiin qabu sichi waaqayyo na yaadatu namnis na jibbeera firris na jibbeera lammiinis na jibbeera kan jette meeqan gebdan santu jiru laata akkas hin jedhinaa tarii waan mucaa dhabdee waaqayyo maal na godhe jettee harmeen kasasin abbee waan mucaa dhabdeedhaaf hin kasasin waaqayyoodhaan waaqayyo waaqa himata miti waaqa himata irratti banan miti inni hundaa danda'a hundumtuu isaan ta'e jedhe Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti waan hundumtuu gaarummaadhaaf jedha Roomee boqonnaa 8 irratti gaarummaadhaaf jedhaa fudhadhaa gaafa dhukkubni isinitti dhufu gaarummaadhaaf jedhaa fudhadhaa yaadadhaa akkuma dooshicha mana kiristaanaa qulqulluu Phaawulos akkan of hin jenneefi akkan of hin tulleedhaafi akkan jabaadha of hin jenneefi ergamaa seexanaatu natti ramadame innis immoo na waraana ture yeroo kana waaqayyo koo sanan kadhadhe gaafan waaqayyo kadhadhus gooftaan koo Yesuus Kiristoos akkas naan jedhe kennaan siif kenne ayyaanan siif kenne si ga'a kun immoo si'eessituudha akka of hin tulleef akka of hin jenneedhaaf hojjetaa koo taate akka of hin jenneef kanas jireenya kee keessa kaa'e yeroo inni ergamaan dukkanaa kun gaafa inni si waraanu ergamaa seexanaa kun akka amantii keetti jabaattuudhaaf jedhee jira gaafa luba taatanii gaafa dhukkubsattan daaqonii taatanii lallabaa taatanii amanaa taatanii gaafa qormaata isinitti dhufu maaliif natti dhufe hin jedhinaa gaarummaadhaaf jedhaa fudhadhaa waaqayyo ittiin nu fayyisuudhaaf malee ittiin nu balleessuudhaaf miti akka nuti adabbiisaadhaan seera isaa akka eennuufidha silaayuu namni dhalli namaa seera waaqayyo eeguu qaba namni horii miti namni waaqayyoodhaan sodaatu eenyu jedham Daawit faarsaa 25:12 irratti 14
afurii agashanii irratti immoo maal jedhaa namni waaqayyoodhaan sodaatu eenyudha erga inni jedhee booda namni waaqayyoon sodaatu warra waaqayyo kabaje kan kabajuudha jedha warra waaqayyo kabaje jedhu warra waaqayyo kennaa addaa isaaniidhaaf kenne warra waaqayyo ulfina addaa isaaniidhaaf kenne kan kabajuudha jedha kanaafuu nama akkasii kanatu yeroodhaaf akkamittiidhaan kun ta'a jedhee sammuu yaada fooniin yaade gaafa bataskaana jaartanii gaafa kennaa kennitanii yaada fooniin ni yaadinaa yaada hafuuraan gaafa yaaddanii yeroo dhukkubsattanii fayyaa taataniitu argamtu gaafa jireenyi keessan sin jalaa irratti guutuu ta'e argama waa'ee rakkina keessan isinitti nagaam waa'ee mootummaa samii malee hiyyeessas haa ta'u sooressas haa ta'u hundumtuu guyyaa isaa eegamanii bakka kana jiru hundumtuu bakka kana dhufee ciciisa garuu yeroo lubbuudhaan jirtanitti gara bataskaanaatti deddeebi'aa mana waaqayyoo keessa deddeebi'ee tajaajila turee jedha miti luboonni laphee qulqulluun tajaajilaa daaqonoon lallaboonni wangeelaa kiristiyaanoti mana waaqayyoo keessatti yaada qajeelaan deddeebi'aa maatiiwwan waaqayyoo tajaajilli keenya tajaajila samiirraadha matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3 mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee mul'ata boqonnaa 11-19 achi keessa tajaajila ture achi keessatti sixaana dhiyeessa ture aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessa ture jedha maal jedha seetanii qulqullichi Yohaannis abbaan afaan warqee immoo matsaafa Tagizas jedhu gubbaa irratti keewwata 16 irratti uummati hundumtuu lubaadhaa jedha akkas jechuun habooniidhuudhaa fi kun luboo uummata hundumaadhaaf kennameera jechuudha lakki habooniidhuudhaa fi kun wangeela Maatewos boqonnaa 18 irratti akkuma barreeffame abboolii keenya barattoota irraa kaasee amma irratti kan jiran silxaana qulqullicha Phexros kan qaban waan namni hundumtuu luba jechuun kennaan ni kennu aarsaan waaqayyo fuulduratti dhiyeessu akka lubaatti waaqayyo fuulduratti kan inni dhiyeessuudha dhumarratti immoo luboonni immoo kadhannaa isaanii sana fuuldura waaqayyotti kan ittiin ol baasanidha maaliin ixaanaan jechaadha masarragiyaa irratti jechaadha ixaanaadhaan kadhannaan nama hundumaayyuu ixaanaan ol baa waan ta'eedhaaf achi keessatti akkamittiin kun ta'a jedhee yaade akkamittiin kun ta'a jettanii yaadinaa waaqayyo waan hundumaa gochuudhaaf haboo guddaa qaba maal akkamittiin inni immoo qalbeeffachuu dadhabe waaqayyo samii kana utubaa tokko malee kan dhaabe bahaa gadiyaatti kaabaa hanga kibbaatti karaa adda biraa lafa kana bishaan irra kaa'e bishaan immoo waaqayyo qilleensa irra ishee kaa'e qilleensa immoo abidda irra dhaabe waaqa akka kanatti ajaa'iba guddaa hojjete dinqii guddaadhaan uumama gosaan 22 ta'an uume kana akkamittiin qalbeeffachuu dadhabe yoo jettan amantii waan irratti isatti irrateef yeroo kanatti ergamaa waaqayyo qulqulluu Gabri'eeliin waanan sitti me jedhe waanan sitti me waan fudhachuu diddeedhaaf waanan sitti me amma waan manni kiristiyaanaa isinitti himtu kan fudhachaa jirtan meeqan keessantu jirtu laata meeqan keenyatu jira laata gaafa faarfadhaa jedhan gaafa lallabaa jedhan gaafa qaddasaa jedhan gaafa bataskaanatti deddeebi'aa jedhan maalan godha maaltu rakkisa kan dura hojjechaa ture maaltu naa kaffalame gatii lafarraa maaliif barbaadda si warra akkatti yaaddan sawaaqarraa barbaada sarkaan lakkaan maaliif barbaadu sajafooniitti mul'atu maaliif barbaadu sammuutummaa samiidhaan keenya salafarraa miti lakki salafarraa yoo ta'e warra dana jiran iyyuu fudhatanii hin deemne dhiisanii sokkanii sasamiirraa yaadaa maalaaf godha maalla fayyada faarfachuun koo lallabuun koo qaddasuun koo luba ta'uun koo daaqunii ta'uun koo monoksee ta'uun koo yeroo itti gaabban namooti baay'een waan waaqayyo isinitti kenneen gaabbinaa yoo ittiin hojjechuu diddan garuu gaabbaan isaa galaa bu'aa kadhadhaa abbootii bukkee kunoo qabnaa haboo hidhuudhaa fi kun kan laatameef akka kanatti gaafanni ergamaa waaqayyoodhaan kun matumaa hin ta'u jedhu waanan sitti me waan fudhachuu diddeedhaaf arrabni kee amma gaafa kun raawwatamutti hidhaa ta'e duudaa ta'u jedhee dubbatiin jedhee arraba isaa takaale arraba isaa hidhee sokke mi'a asirraa maal qalbeeffattu maatiiwwan waaqayyoo asirraa maal hubattu ergamoonni waaqayyoo haboo guddaa akka isaan qabaatan akka Yohaannis jaalalleen gooftaadha Yohaannis inni wangeela barreesse inni ergaa barreesse suni inni mul'ata barreesse suni ergamaa waaqayyoo haboo guddaa aangoo guddaa taayitaa guddaa utunni samiirraa gadi fudhatee gadi bu'uun argee haboo ergamaa kanarraa kan ka'es biyyi lafaa inifte jedhee mul'ata isaa boqonnaa 18 lakkoomsa 1-2 irratti akka dubbate gaaffii tokko malee maaliif hidhee jettan ergamaa waaqayyoodhaaf haboo guddaan akka kennamee jiru tarii namoonni baay'een addunyaa keessa jiraatanii qulqulloonni maal nu barbaachisu ergamoonni maal nu barbaachisu dubaroo maaramiin maal nu barbaachisu jedhu lakkin barbaachisu maaliif hin barbaachisan utuu ergamootiin barbaachisan ta'e waaqayyo lubicha Zakkaariyaasitti maaliidhaaf ofiisaadhaaf ittiin dubbatu ture maaliif kana hin qalbeeffanne
utuu waaqayyo abbaan keenya ergamootiin barbaachisan ta'e faayidaan qaban ta'e maaliif gaafa dilbataa sana waaqayyo callisuudhaan isaaniidhaan uume kun hojii waaqayyo keessa galuudha. karaa adda biraa raajoonni hin barbaachisan utuu ta'e qulqullooti waaqayyo hin barbaachisan utuu ta'e maaliif akka isaan kitaaba barreessan taasisaa ture? namoonni gaafa isaan cubbuu hojjetanii gaafa isaan hammeenya hojjetanii gaafa isaan yakka godhanii gara waaqayyootti deebi'aa jiranii lallabaa kan turan raajotaadha beekaa, barattootaadha beekaa. maaliif kana qalbeeffachuu dadhabde addunyaan? yoo jettan daabiloos laphee isaanii waan hidheedhaaf. yoo waaqayyo namaaf ibse malee kitaaba qulqulluu barsiisaniif namaaf hin ifu beekaa. namoonni baay'ee waan barsiisaniif isaaniif isinitti fakkaate, waan barataniif isinitti fakkaate, hafuurri qulqulluun laphee namaarra bulee jireenya namaa keessa bulee yoo namaaf ibse malee maal fayyada? namooti baay'een as suraniiru hin deemanii, luba ta'anii hin deemanii, monoksee ta'anii hin deemanii, phaaphaasii ta'anii hin deemanii, lallabaa ta'anii hin deemanii. maaliif yoo jettan waan itti waamani waan hin beekneef? maaliif yoo jettan yaada foonii waan deddeebi'aniif? tajaajilli keenya tajaajila fooniif dhiigaa taanaan maatiiwwan waaqayyo fagoongo fooniif dhiigaan hin tajaajilinaa. kennaa mana waaqayyoof gaafa laattan, bataskaana gaafa jaartan, maqaa wareegamtootaan gaafa deddeebitan yaada fooniin hin yaadinaa. yaada hafuurawwaadhaa yaada. waa'ee mootummaa samiidhaa yaada. waa'ee mana galgalaadhaan yaada. akkasittiin ergamaa waaqayyo deebii fide. waaqayyoon immoo gaaffiin gaafanni gaafa arraba saayid amma waan hin dubbadhe kun ta'utti arrabni kee hidhamaa ta'u jedhee arraba saayidee sokki takaalee sokki. waaqayyoon gaaffiin gaafanni aboo guddaa qabu. waa'ee isaanii kitaaba seera irratti abbaan keenya Museen seera ba'u boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti raajaan Milkiyaas immoo boqonnaa 3 gubbaa irratti aboo guddaa aangoo guddaa taayitaa guddaa akka isaan qaban dubbateera. kanaaf jaalalli qulqullootaa, jaalalli ergamootaa, jaalala dubaroo maaramii, jaalala gooftaa keenyaa guddaa kan qabnu kanaafidha. yeroo manni kun mana Yohaannis Cuuphaati, mana abbaa Takiliyyatti gaafa jennu maatiiwwan waaqayyoo manichi mana waaqayyooti. foon achi keessatti dhiyaatu, dhiiga achi keessatti dhiyaatu, dhiiga Amaanu'eel isa dhugaa, foon Amaanu'eel isa dhugaa, lubbuu kan hin qabaanne waaqummaan kan keessa guute isa achi keessatti dhiyaata. waaqatu itti galateeffamu. waa'ee wareegama Yohaannis Cuuphaadhaa, waa'ee qulqulluu Gabreelidhaa, waa'ee lubicha Sakkaariyaas, waa'ee qulqulleetti Elsaabeet gaafa dubbannu waaqayyo lubicha Sakkaariyaas irra bulee kana hojjete, qulqulluu Gabriel irra godhee hojjete jenna malee aboon sun kan eenyuti yoo jettan kan gooftaa gooftotaa mootii moototaadha. Isa hundaa qabu hundaa dabarsee jiraatudha. aangoon suni humni fayyisuu ergamootaa sun kan eenyuti yoo jettan kan waaqayyooti. humni fayyisuun qulqullootaadha kan eenyuti yoo jettan kan waaqayyooti. waaqayyo biraa kan isaaniidhaaf kennameedha. addunyaan garuu kana qalbeeffanne, kana waan qalbeeffachuu dadhabdeedhaaf dhugaan kun waan laphee isaanii keessaa badeem namooti baay'een ittiin badani. yeroo kanaa kaasee lubichi Sakkaariyaas gaafa sanaa jalqabee hanga gaafa Yohaannis Cuuphaan sanee 30 dhalatutti arrabni isaa dubbachuu dadhabee hidhame. arrabni isaa egaa aarsaa erga dhiyeesseen booda guyyaa lamaadhaan jiru aarsaa dhiyeessee tajaajila godhee mana qulqullummaa isaa biyya Yerusaalem keessaa akka irraa kan iddoo hundaan jiruuti Yihuudaa keessatti argamu sana aarsaa dhiyeessee gaafa inni gadi ba'u fulbaana gaafa 26 manaasaa qulqulleetti Elsaabeet Yohaannis Cuuphaadhaa garaa isheetti hafe. garaa isheetti hafe. mucaan kunis gara haadha isaatii keessa taa'ee waa'ee gooftaa barsiisuu jalqabe. lakki waa'ee gooftaadhaa laga Yordaanos gaafa dhaqee barsiisutti fakkaatisa jalqabaa. qalbeeffadhaa warri fagoo irra jirtanis warri dhiyeenya irra jirtanis lakki waa'ee kanaadhaa Hakimtichi Luqaas barreesseera. waa'ee gooftaa keenyaa lallabuu gaafa jalqabu gadamee saarmee isaatii keessa taa'ee Yohaannis Cuuphaan barsiisuu jalqabe. gadamee haadha isaatii keessa taa'eetu gooftaadhaaf sagaduu jalqabe. Yohaannis Cuuphaan gooftaa kan inni bare jedha Yohaannis abbaan afaan warqee gadamee saarmee isaatii keessa taa'ee bare jedha. erga dhalatee duwwaa miti. inni isatti guddateedha. jireenya hafuurawwaadha. sinis jireenya hafuurawwaadhaan guddadhaa. tajaajila hafuurawwaadhaan faarfannaadhaan lallabaan kan biraa waan qajeelaa hojjechuun guddadhaa. addunyaan kun nu goomsaa jirti. addunyaa abidda keessa jira amma. keessumatti addunyaa abidda kana keessatti kadhannaa qulqullootaa nu barbaachisa. gargaarsa ergamoota waaqayyoo nu barbaachisa. gargaarsa harmee keenya dubaroo maaramii nu barbaachisa. dhukkubaarra jiru abidda. nagaanarra addunyaarraa badi abidda. qaala'insa addunyaarraa badi abidda. kana keessatti gargaarsi qulqulloota waaqayyoo kadhannaan isaanii kadhannaan giftii keenya harmee keenya dubaroo maaramii nu gargaara jecha. addunyaa qormaataa keessatti kana duwwaa miti bilbilli harka keenyaan baannu kun beeknetti hin fayyadamnu taanaan abidda.
namoonni baay'ee yeroo gara bataskaanaa deeman waa'ee faarfannaa dhiisaniiru, waa'ee lallabaa dhiisaniiru, waa'ee tiktookii malee, waa'ee yuutuubii malee, waa'ee maarsineetii addunyaa kanarra jiru, waa'ee sooshaal miidiyaa malee elaa argatanii daabiloos karaan ittiin nama ajjeesaa jiru. Argatanii waa'ee kanaa qulqulluun Phaawulos keessumatti mucaasaa hafuuraa qulqullicha Xiimotewosiidhaaf barreesse dhaloota qalbii hin qabne bara isa xumuraa irratti baay'eetu badu jedhe. Isin garuu bara kana keessatti eeggadhaa. Akkaataa jireenya mucaa kanaa ilaalaa, jireenya abbaa isaati ilaalaa. Waa'ee qulqullootaa gaafa barannu lakki adeemsa keenyaan jireenya keenya waa'ee qulqullootaa fakkaachuun malee isaanumaan barannee hidhii xuunnee mana keenyatti galuu duwwaa miti abbee arme intalaa gurbaa. Waa'ee kanaadhaa qulqullichi Phexros tokkoffaa ergaa Phexros boqonnaa tokko lakkoomsa 15 haga 16 irratti adeemsa keessan hundumaan jireenya keessan hundumaadhaan qulqulloota fakkaadhaa. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e jedha. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e adeemsa keessaniin jireenya keessaniin waa hundaadhaan qulqulloota fakkaadhaa jedha. Maatiiwwan Waaqayyo jireenya keessa waa hundaadhaan keessumatti bara amma keessa jiru kun bara saraawwataati waan ta'eef, bara ulfaataadha waan ta'eef, bara nama dhiphisu waan ta'eef, bara akkasii keessatti abbootiin lubootaadhaan nu kadhadhaa jedha. Namoonni qalbii hin qabne luboonni maal barbaachisu jedha. Luboonni hin jiran taanaan manni qulqulluun kun cufama beekaa. Daaqonni hin jiru taanaan tajaajilitti fufuu hin danda'u beekaa. Kanaaf iyyuu maal jechuu barbaadeetoo bara amma keessa jiraachaa jirru kun hamaadha. Bara akkasii keessatti kadhannaa guddaa nu barbaada. Laguu nu gaafata. Mana Waaqayyootti deddeebuu nu gaafata jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa yeroo kanaadha mucaan kun gadamee sarmee isaatii keessa taa'ee fayyisaa addunyaadhaaf sagade. Waan inni ta'e fayyisaan addunyaa Waaqa waan ta'eef, waan hundaa waan qabu waan ta'eef, akka namaatti suuta yoo guddate illee, akka namaatti yoo beela'e illee, akka namaatti yoo godaane illee inni Waaqa waan ta'eef, addunyaa dursee kan ture, addunyaa dabarsee kan jiraatu waan ta'eef, isaatiin malee wanti ta'e tokko waan hin jiraanneef, Yohaannis 1:3, Yohaannis 1:14 irratti. Kanaafuu fayyisaa addunyaadhaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf mucaan kun kan inni sagadeedha. Erga kana ta'ee booda waxabajji gaafa 30 waan ajaa'ibsiisaa, waan dinqisiisaatu ta'e. Waxabajji 30 maayinni ajaa'ibni ta'e hojjettanii mucaan kun hin dhalate. Gaafa dhalatu maqaa isaas Yohaannis jedhanii moggaasanii. Yohaannis jechuun ayyaana Waaqayyoo jechaadha jarana. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u jarana. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa waa'ee maqaa mucaa kanaa irratti firoonni isaa jedhama. Firoonni abbaa isaatii, firoonni haadha harmee isaatii mucaa kana eenyu jennee moggaasu gaafa jedhan maqaa abbaa isaatiin waamamu, maqaa Zakkaariyaasiitiin waamamu jedhanii jedha. Yeroo tokko namni maqaa irratti sollola. Waanuma addunyaa kana keessa jiru tollaba. Tarii abbaa manaa fani manaa yoo tarii anis akkasiin jedha as akkas jedhattanii ol labdanii beektan laata? Ol labdee guddaatu uumame. Gaafa ol labdee guddaan uumamu harmeen isaa qulqulleetti Elsaabeet waa'ee mucaa isheetii kanaadha Yohaannis jettee gaafa isheen moggaaf lakki maqaan akkasii firoota keenya keessa hin jiru, lammii keenya keessa hin jiru, Yohaannis jennee moggaasnu jedhanii harkatti didanii jedha. Yeroo kanatti waa'ee mucaa kanaa abbaa isaa gaafa jedhan akka inni barreesse isaanitti kennuudhaaf biraanaatti kennani. Yeroo kanatti Yohaannis jedhee moggaase. Yeroo sanatti arrabni isaa hiikame jarana namatti hin tolu. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Hidhaa seexanaa, hidhaa daabiloos jireenya keenya irraa ilmi dubaroo maaramee hunda keenya irraati haa hiiku. Maatiiwwan Waaqayyoonni guyyaa irraa kanatti Zakkaariyaasin yaadate, inni Elsaabeetin yaadate, erga umuriin isaanii dheerate, barri isaanii darbe, barri isaan mucaatti godhatan sun akka yaada foonitti erga darbe, umurii dheeraa booda garuu inni isaaniin badhaase kan dhala dhabdanis Waaqayyo humna waaqummaa isaatiin isin haa badhaasu. Akka baay'ina cubbuu keenyaatti utuu hin ta'in akka baay'ina arjummaa isaatiitti Waaqayyoon abbaa mana kanaa ta'e mana kanaaf waadaa guddaa kan seene waadaa Yohaannis cuuphaaf jedhee hunda isaanii akka maqaa isaaniitti nuuf haa yaadatu. Kana booda lubichi Zakkaariyaas waa'ee mucaa kanaa raajii raaje. Mucaan kun ibsaadha jedhe. Mucaan kun ibsaadha. Mucaan kun ibsaadha jedhe. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 9 lakkoomsa 1 haga 2 irratti saboota dukkana keessa turaniif jedha Isaayaas. Saboota dukkana keessa turaniif biiftuu guddaatu ba'ee jedha. Biiftuu sana dura ba'ee, biiftuu sana dura deemee, biiftuu guddaa sun fayyisaa addunyaadha. Mucaan kun garuu biiftuu sana dura durseetoo waa'ee biiftuu sanaa kan lallabuudha. Waa'ee biiftuu sanaa kan barsiisuudha. Mucaan cimaan, mucaa jabaadha. Kunoo amma Waaqayyoo saba isaa warra dukkana keessa jiraatanii, warra dukkana keessa cubbuu keessatti kufanii in yaadate.
warra amantiirraa badan gara amantiitti warra amantiirraa badan gara amantiitti lallaba jechuun kanaadha qiddaasee jechuun kanaadha faarfannaa jechuun kanaadha faarfachuu duwwaa miti bara akkasiin tajaajile umurii koo keessattis akkasii jechaa miti bara akkasiin bataskaanatti deddeebi'aan ture jechuu duwwaa miti laakki tajaajila keenya keessatti waan qajeelaa waaqayyo bukkeetti maal hojjedheetan qabaa galmeen koo duwwaadha moo guutuudha jedhaa sakattaa waaqayyotu beeka waan ta'eef yeroo kanatti gaa maaltu taasisetan ree waa'ee mucaa kana raajiiwwan gurguddaa kudhan yoo raaje amma kunoo waaqayyo uummata isaa yaadate amma kunoo biiftuu gurguddaa sana addunyaadhaaf ifu sana fuulduraa deemee waa'ee isaa kan barsiisudha mucaan kun raajii cimaa ta'a nuunis kadhannaa isaatiin kan nu gargaarudha uummata kanas kan gargaarudha biyya kanas kan gargaarudha maqaan isaas addunyaa mararratti kan yaadatamudha jedhee jedha maqaan isaas addunyaa mararratti Yohaannis cuuphaan iddoo gooftaan itti dhaamu keessumatti qulqulloota jiran keessaa kan adda isa taasisu iddoo gooftaan itti dhaamutti maqaan isaa raawwate kan hin dhaamne jiru. Waa'ee cuuphaa gaafa barsiin waa'ee Yohaannis cuuphaa barsiisuun dirqama waan ta'eedhaaf. Kanaafidha waa'ee Yohaannis cuuphaan adda kan jedhamuudhaaf Yohaannis abbaan afaan warqeessi waa'ee cimina isaatii waa'ee guddummaa isaatii gaafa ol kaasee dubbatu namni cubbamaan akka keenyaa seenaa Yohaannis cuuphaa barreessuun barsiisuun ni ulfaata jedhee dhugaadhaan ulfaata. Ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiidhaan akka baay'ina arjummaa gooftaa keenyaatti kan cuubeedha kaa. Karaa adda biraamaatiiwwan Waaqayyo qofaasaa baraa'aa keessatti kan guddateedha kaa. Akkaataan dhaloota isaatii akkaataan guddina isaatii jechaan waa'ee wareegamummaa isaatii seenaa guddaa inni kan inni raawwate maskaraaf lamaadhaaf dhuufaa ta'u. Amma garuu seenaa kanarraa duwwaa maal baranna kan jedhu waa lama duwwaa dubbadeen barumsa qusassaaba. Maal baran? Tokko yoo turellee Waaqayyoodhaan kan dursuuf hin jiru. Abbee harme intalaa gurbaa yoo dhukkubsatte mana yaalaatti yoo deddeebite mana yaalaatti adasicha abdiin qabdu dhukkuba keedhaaf furmaatan qabdu kana booda amma dhibee keedhaaf furmaatan argattu mana keetti deebii galli yoo siin jedhanii Waaqayyo kunaaf jira jedhaa kadhadhaa Waaqayyo guyyaa qaba. Matsaafaa raajiin baaqoon boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irrattis yoo turellee Waaqayyoon kan dursu hin jiru jedha. Waan hunda harka fayyisuu Waaqayyo eegaa. Mana xibaartuun deebinaa mana moortuun deeminaa obsaan Waaqayyoon eegaa amantii keessan jabeessaa eegaa mana Waaqayyoo keessa turaa kadhadhaa mana Waaqayyoo immoo ijaaraa keessumatti maatiiwwan Waaqayyoo mana Waaqayyoo ijaaruun immoo galgala namaa bareecha. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti singidduu akkan bulee akkan isin eebbisuudhaaf mana qulqullummaa kanaaf ijaaraa jedha waan ta'eef mana qulqullummaa kanatti Waaqayyootu itti galateeffama qulqullootatu keessatti waamama. Harmee isaa dubaroo maaramiitu keessatti yaadatama wareegamtoota keessatti yaadatama kanaaf iyyuu gaa walumaa galarratti sannee soddomaan maskaraaf lama kan fageenyarraas dhiyeenyarraas warri dhufan mana qulqullummaa kana tasaallaman akka teessoo sillaasee warra tasaallaman akka abbaa takiliyyeef aggatti isaan argatanii wajjin tokko jedha kitaabni warra teessoo Waaqayyoo utuu fooniin jiranii dhaqanii ol ba'anii tasaallamanii deebi'anii wajjin gatii isaan argatan tokko jedha namni guyyaa keessumatti waggaa keessatti sannee soddoma guyyaa dhaloota isaadhaaf maskaraam lama guyyaa wareegamummaa isaatiidha ixaana qabatee zabiibii qabatee xaafii qabatee xilaa qabatee iddoo manni qulqullummaa isaa jirutti adeeme fageenyarraas dhiyeenyarraas godhuuf haga dhalootaaf 55tti siin baara jedhe galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u jarana galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u akkuma har'aatiin nu ga'e Waaqayyo nama waggaa irraa nu haa taasisu ayyaana isaa eebba isaa Waaqayyo hunda keenyaatiif haa ergu. Dhukkubni keenya dhukkubni foonii dhukkubni keenya dhukkubni cubbuun waadaa Yohaannis cuuphaatiin jireenya keenya irraa godaanee kan adeemu Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa haala yeroof jedhee tan gabaabse haala yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf jecha guyyaa tsoomii kanas barumsa bal'aa barsiisuun namaaf hin mijatu. Akimtichi Luqaasis yerootti barumsa dheeraa barsiisan jira yerootti barumsa gabaabaa barsiisanis jira jedhe hunda keenya utuu keessaatti nafiin akka irrasitti walitti nu qabi mootummaa isaa samii irratti Waaqayyo walitti nu haa qabu. Mana kana kan nuftan hundumtu keessan yaaddoo qabdu hundi keenya yaaddoo qabna yaaddoo keenya baadhannee kan numne dhibee keenya baadhannee kan numne dhibee keenyaaf yaaddoo keenya lafa keenyee warra gammachuun gara mana keenyaatti galu Waaqayyo nu haa taasisu. Dhukkubni keenya dhukkubni foonii dhukkubni keenya dhukkubni cubbuu mana keenya keessa taa'ee kan nu qoru maallaqni keenya mana yaalaatti kan ba'u Waaqayyo humna waaqummaa isaatiidhaan dhukkuba kana jireenya keenya irraati haa kaasu. Mana isaa ijaaramaa jiru kana Waaqayyo nagaatiin nu haa xumursiisu. Akkuma har'aa nama waggaa irraa nu haa taasisu waan nu barsiise nu gorseef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u.